Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota argaa dhageettii Oromoo baga nagaan dhuftanii har'a keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya har'aa luba birraati. Lubi birraa dhimma aadaa naannoo Finfinnee irratti beekumsa ka qabanidha. Har'as waa'ee aadaa keessaayyuu qaamee sirba qaamee yookaan immoo aadaa Oromoo Tuulamaa naannoo Finfinneetti yeroo qaamee kana yeroo ganni bahee gara birraatti yeroo qaxxaamuruu jedhanii sirba dargaggeessi taphatutu jira, kan shamarran taphatantu jira. Aadaan kun maal akka fakkaatu ergaa inni qabu hawaasicha keessatti maal akka ta'e beekumsa isaanii qaban nuu qoodanii gamanumaan luba birraa baga nagaan dhuftanii dhiyaadhaamee yeroo kana yeroo ganni dhumee gara birraan bari'uudhaaf jira. Yeroo kanatti waggaa waggaatti Oromoon akkuma aadaa isaatiitti inni taphataa dargaggeessi shamarran qarreen qeerroon foolleen tapha aadaatu jira, sirba aadaatu jira. Mee qeerroon yookaan qarreen naannoo Finfinnee yeroo kana yeroo gara birraatti bari'u jedhu waan isaan taphatan nuu qoodaatii hiikan hawaasichaa qabus nu waliin haasaa. Galatooma. Galatooma sinis egaa waa'ee ganni darbuu barri tokko dhumee bara lammataatti ce'uudha jechaadha. Duraan dursee qaammee kan jedhantu jira. Qaammee qabu. Qaammeen kun ayyaana dubartiiti, ayyaana warra shamarraati. Dubartoonni kun dubartii hin horumne jechaadha. Ijoollee xixiqqoodha. Warri horomee tapha san hin taphatanii. Warra hin horumne qunni buqqisan qaammee Oromoo jedhama. Maqaan kan ittiin beekamu qaammee Oromoo. Gaafa qaammeen Oromoodhaa jiru suni ammallee guyyaan diddiirame garuu Nkutaaxash warra Sidaama jedhamu kana guyyuma sanirra oola. Guyyaan guyyuma tokko garuu Oromoodha. Qaammee Oromoo jedhanii dubartii shamarran Oromoo sanii qunnii buqqisaa jedhanii galgala dhaqanii qunnii buqqifatanii galgala qunnii buqqifataniitti deebi'anii galanii gubaatu jira. Warri mana isaatiin gubaa san irratti abbaadhaaf ijoollee dhiiratiif qunnii san kennuufi jechaadha jirtu. Abbaan qunnii san fudhateeti addarratti hidhataa, ijoolleen sadarratti hidhatti, san booda ganamaadha. Qaammee jedhasan ganamtanii waan godhatanii san booda ijoolleen naannoodhaa walitti dhufanii wal yaamanii deeman jechaadha. Mana namaatirra deemanii amma danda'amutti guyyaa san deemanii bakka itti tolessi toranii taphatanii eebbisanii deemanii waliin ga'uutu irra jira jechaadha. Naannoo irra deddeemassan waliin ga'uu dadhaban gaafa bariisanillee bulanii dhaqaniit waliin ga'an malee odoo waliin hin ga'iin jechaadha. Eebbatu jira. Eebbatu ka'ii yoo waliin ga'uu dadhabanis komiitu jira jechaadha. Maaliif mana keenya hin dhufne? Warroonni sunis achi shamarroonni sun hundumtuu wajjumaan waan deemaniif mana sanis guututu irra jira jechaadha. Yaa abaabilee doolee jedhu gaa deemanii gaafa faarfannaa isaanii sana ammallee baay'ee kanan yaadadhu qabu. Garuu sammuu koo keessa kan jiru tokko yaa abaabilee doolee yaa emmee moggaa roobee akkas jedhu. Kechaa'uu dubartii faanti kan heerumte hoo jiraattee barreen gaddaa kan taphattee too qaammee kana dabarsitee bara kana heerumtee too kan achi keessa hin jiraanne hoggaa jedhanii meeti looti gurraati barreen gaddaa yookaan hawwii mootii dubraati jedhan. Hawwii kan jedhamtu gaa horumtee jiraattee amma yaadannoodhaaf warra hawwii sanoo dhaqanii yoo akkasitti sirban warri hawwii sun intala isaanii yaadatanii haati faan hin boochiyyu. Innaa yaadannoo san akkasitti taphatanii jechaadha. Warri dubartii egaa bakka bakkatti immoo warri dhiiratis dargaggeessis wajjin dhaqeetoo manatti isaan hoggaa galanii ragada faa ragadan wajjin dhaqanii seenanii ragada ragadanii
yookaan immoo dargaggeechi kophaa waggaa ijoolleen yaabaabilee ijoollee jecha karaa mandara biraa deeman dargaggeechi immoo gaara afaarra koranii achi taphatu. Akkasitti dabarsanii jechaadha. Qaammeen kun egaa immoo waggaa darbee masqalatu dhufa. Torban lama akkasirra booddee dhufa masqalli. Masqallis masqala Oromooti jedhameetuma beekamaa iyyuu. Masqala kanas gubaatu jira. Yoo haa jedhan galgala abbaan keenya fa'aa waggaa deebi'u naannoo gubaan jiru san naanna'ee lakkaa'as yoo haa jechaatuma lakkaa'aa deema wanti isaan hangalu garuu nus isa duubaa deemna jechaadha. Akkuma waltara abbaan itti deema jecha akkuma ijoollee qabutti. Yoo kana waa naannoo san jiru gamaa gamanatti bakka mandarri hunduu hin gubata jecha hin agarra. Jecha waaqa irratti ilaaltu kana irratti ilaalta jechaadha lafa irratti. Naasan godhaniitu booddee ganama ka'anii qinceetu qobbaa daabboo faatu qobbaa qinceen beekamaadha bakka waa guddaan masqalli qinceedhaan beekamaa nyaatanii waggaa daawwatanii. Gaafa masqalaa kana keecha'uu gaammoo gara guyyaadhaa gara akka sa'aatii biyyaatitti sagal jedhamu kana rafaatti dargaggeechi ganna kecha taphatu jira. Mandara irra deemanitti isaanis akkasuma mana namaatti irra deeman galgala goobee jedhamu goobee kana taphatu. Goobeen kunis seera jechaadha. Hin taphatu dargaggeechi kun bakka hin taphatu warra ijoollee qabu fa'aa leellisu maqaa isaanii mana keessatti akkasitti. Ganzaba akkasitti waggaa guurratanii gaafa masqalaa san qotiyyoo ganzaba ittiin guurratan san qotiyyoo bitatanii qalanii jaarsoloota biyyaa hangafoota waamanii achirratti jaarsoloonni sun eebbisanii ijoollee sanis eebbisanii baga gara dukkanaatti birraatti isin baase jedhanii ijoollees booda bakka nyaatanii dhugan booda dhiicheessatti ga'amu jechaadha warri dargaggeechaa kun. Gama sirbi shamarraniin qarreedhaan sirbamu kunii fi sirbi immoo akkasuma qeerroodhaan kan sirbamu kuni ayyoonsaa aadaa keessatti ganna fixanii gara biraatti yeroo ce'an ibsatanidha. Gareen shamarranii fi gareen dargaggootaa kun kan ittiin ibsan. Hiikti isaa sin akka keessanitti maalidha? Kaayyoon sirbi kun sirbamu. Hiikti isaa keechawwaa guddaan an ofii kootee kanan itti yaadu galata waaqayyoodhaaf galchuudha. Kan itti ilaalutti baga ayyaana uggaatiin nu geechee jedhu uggaa eebbifatanilleen shamarraalleen haa ta'anii mana tokkotti lixanii uggaa taphatanii biddeena fa'aa uggaa dhiyeechaniif biddeena san oduun eebbifatiin hin nyaataniyyuu cirraashittu. Yookaan haadha manaa yookaan abbaa manaa santu yookaan immoo shamarraa san keessa hangafa taatee kan gaggeessitu inji ishiitu eebbisaa jechaadha. Bara naan nu geechee bara gireetiin nu gahii. Warra akkasitti jiidha kana nuu kenne jiidha kee kenne yaadadhu jedhanii waaqa galateeffatan jechaadha. Ana keessumaa kan natti fakkaatu galata waaqayyoo waan galchaniif natti fakkaata. Keessumaa immoo warri dargaggeechaa warri dhiiraa kun akkasitti masqala san fixatanii waggaa deemanii dhiichisni isaan ittiin dhiichisan tokkoyyuu dhuguma sirrumatti galata waaqayyoo waan kennu fakkaata. Galata kee yaa waaqa baaboo tarree birraan bari'ee kan wal agarree jedhu bakka akkasitti dhiichise jechaadha. Kanaan afaan bananii hoggaadhaan abaaboon kun egaa amma masqala kanarratti hin daraara. Hin miidhaga akka tokkotti ganna dhoqqeessan keessa ganna akka dukkanaadha akka dhoqqeetti. Akka wanti otuu hoggaa jettu ganni roobaan kun oduma namatti ulfaatu nama badhaasaa jetti. Gannii fi roobni gannaa kunii fi dubartiin deechuun akka tokko jette. Dubartiin deechuunis oduma ufuuf jedhanuu oduu achi ofirraa dhiibu mucaa dhalate yookaan intala dhalate san immoo haammatee issee jedha abbaan itti gammada. Ganni kunis akkasitti oduu rakkisaa ta'uu facaafatanii hoggaa birraan bari'ee hoggaa garbuunis gawwaa tokko hoggaatti abaaboon kun akkasitti beetu jiru nama gammachiisa. Akkas jetti. Kuni waanuma waaqayyoo gammachiisuu nama saba sanis gammachiisaa kana dabarsuu jechaadha akkasitti taphachuun kun. Galatoomaa egaa galata waaqa galchanii galata waaqa galchuu keessan batanii aadaadha. Waaqaafiyyuu galata galchuun aadaadha.
haadha abbaa ollaa fira deemanii sirbuu fi doodhaan jechuun namni kan itti gammadaa warri kun immoo keessa waaqaaf jechuudha. Asirratti itti dabalee adeemsi kun shamarran inni sirbanii dargaggeessi inni deemee immoo irreechatu jira. Masqala booda irreechatu jira. Galanni waaqa galchan kun akka aadaa keessatti galata galchaa deemanii kennanii jiidha kana marga kennanii abaaboo dhumarratti irreecha irreeffataniiti sirni yookaniin waqtiin galfii waaqaa kuni xumurama fakkaata. Asirratti maal qabata irreechi sirbi shamarranii kun? Sirbatti wal qabata dhugaadha. Wanni irreechaa kun inni guddaadha sirrimattuyyuu kuni kan shamarran ittiin waaqayyo galateeffatanii naannoo isaanii bakka shamarran dhaqqabuu danda'u. Roonni gara biraatis naannoo biraa jiranis akkasuma godhu. Wanti irreechaa kun warra manguddooti. Abbaa irreechaa kan jedhamtu jira, kan safuu ta'uufutu jira jechaadha. Namni hundumtuu akkasumaan ta'ee godhuu muti abbaan irreecha baafatu in jira. Gaafa kan jedhamu faatu jira. Waa'ee sansanii inni guutuun jaarsaa fi jaartii keessa ta'ee naan hundi walitti gahu bakka wal ga'u. Bakkeetti irreechi itti godhatamu kuni bakka bishaan jirutti dhufanii bishaan kun immoo maal mul'isaa jireenyi namaatu bishaan kanarraan addaan baheetu jiraachuu. Yaanni bishaan waaqarra kan jiru kana wajjin bishaan malee toluun hin jiru, bishaan malee jireenyi hin jiru. Yaa waaqa bishaan kana uumte lafa akkasiitiin irreechi waan guddaadha sirrimattuu baay'ee. Dhaggeeffattoota keenya boqonnaa gabaabduudhaan booda itti deebinaa nu waliin turaa. Kashi mana bamaji kudur bamaji gatilo lama kashi suduma aradanga maya handa tuli adobi waya ya amatuli. Luba birraa gaafiif deebii keenyatti deebinuutii. Mee yeroo kana keessaayyuu amma naannoo Finfinnee kanatti dargaggeessi Oromoo naannoo sanaa dargaggeessi Tuulamaa magaala Finfinnee keessa naanna'uudhaan sirbantu jira. Inni dhiichisanii yeroo immoo dargaggeessi kun magaala kana keessa naannee sirbu dhiichisu kun egaa aadaa jennee jirtanii aadaadha jettanii aadaa kana yoo shaakalu dargaggeessi Oromoo kun yoo shaakalu magaala keessa deemee sirbaa magaala keessa deemee gaafa sirbu rakkootu jira. Rakkoon jiru kun magaala sana keessa sabaaf sablammii biyya sanaatu jiraata. Sabaaf sablammiin kun warri sirba dargaggeessa kanaa yookaan aadaa Oromoo kana warra tuffatantu jira. Maqaan taaniin iyyuu ijoollee sirbitu kana warra yaamantu jira. Asirratti maal yaada maal qabdanii? Ijoolleen kun aadaa kana sirbuun isaanii sirriidha moo dhiisutu isaanirra ture moo yookaan warri ijoollee kana xiqqeessuu barbaadan tuffachuu barbaadan aadaa kana gadi qabuu barbaadantu dhiisuu qaba moo maaltu jira mee achirraa akka dhalataa naannoo sanaatti maal hubattu achirraa? Gaaffiin kun egaa ammalleen gaani dhugaa sirboota biyya keessa jiranii magaala san keessa warri deemanii sirba itti tuffataman hin beeku. Garuu ani yeroon biyya jiru Oromoon takka salfateetu hin beeku gaa sirbu magaala san. Afaa masqala addabaabaayii kan jedhu Daamaraa Haile Sillaasee kan itti guba jedhamu. Achi faa dhaqanii Oromoon dhiichisaa isaa kubarraa gaasee galchaa jechaadha. Amman jiru garuu amma bakka Daamaraa sana kadhaqu warra amantaatii ni gubanii gubaan inni jira. Garuu warra amantaa Ortodoksiitu dhaqee achitti gubee sirbi Oromoo achitti sirbamu dhiichisti suni yeroo kana hin jiru. Keessaayyuu namoonni ijoolleen dargaggeessi magaala keessa naanna'anii sirbantu jira amma yeroo guyyaa yeroo sirban kana
maallaqa kennaan inni kennaa fi kan hin barbaanne immoo arrabsee fedhii wal qabsiisaati mee. Inni kun seeraa moti jechaadha egaa. Nama arrabsuun aadaa ofiitii fi sirba ofiitii fi akka aadaa ofii naannoo sanii hordofanii deemuun arrabaa moti kun aaduma jiru arraba taanaan kun itti yaadatamee too namoonni itti dammaqanii maaliif akka ta'e. Jechaa'uu dargaggeessi dur akkasitti taphachaa dhufe keessatti jiru sun amma gartokkeen egaa ijoolleen hin dullooman na caaladha. Daa'ima ta'eetoo kanan baay'ee beeku Finfinnee keessatti Yeekkaa Mikaa'el fa'aa kan jedhamu hin jira karaa shoolaa kanatti bakka taabonni itti ba'utti bakka hundattuu Oromoon dhiichisee dubartiin sirbitee garuu bara sanis wallolli hin jira dhugaadha. Egaa dirqama kanatu jira fakkaata. Kechaa'uu Oromoo fi Tigreefaa beekaniituma akka walaa lolchiisanuu ani hin beeku amma. Tigreeniif Oromoon baay'ee wal lola namoota warra lola dargaggeechi Oromoodha garuu bakka warri Sidaamaatittis afaan Sidaamaatiin taphatantu jira laalee gumaa fa'aa warra Walloo jedhamtu jira isa kana hunda achitti wal cooqu wal qoqqoodutu jira fakkaata. Oromoon achi egaa areetu hoggaa ka'ee dhukkubarraa kaasa hundumaa jechaadha. Bakka dhiichisni bakka Sidaamnitti taphatu bakka Tigreetti taphatu kana hunduma shimala isaa guurrateetoo bakka mataa dhaikatoo gara hunda dhiichiseetoo inni dhiichisa isaatti fufeetoo galaa jechaadha. Ani gizee dhumaatii yeroo tokko kanan arge masqala addabaabaayii sanittu manni tamaarii tokko hin jira mana tamaarii Taaddasa Birruu tokko natti fakkaata. Bakkuma biyyoota addabaabayiitti guban kana achitti hoggaa taphatan lolli guddaan tokko ka'ee Oromoon tokkichi bichaan hafeetoo meedaa keessatti mana tamaarii san keessaanuu gadi ba'ee hoggaa laaluu naxalaa harkatti maratee hoggaa uleesaa akkas naannechuu argee jechaadha bakka. Tokkolleen dhufeetoo hoggaa hin beeku Sidaama ta'ee Oromoo haa ta'u mootii mataa fardaatiin muncaasan rukuteetoo hoggaa kube jechaadha. Farda kan yaabbatu kun warra mootummaadha moo? Warra mootummaadha. Warra mootummaadha. Warra mootummaatitu farasanyaa jedhanii warra farda yaabbatu sanii fi warra poolisii jechuudha. Poolisii xorsa raayitti faanu makiina naan xorsa gaafa sanii namoota akka nama 35 moo akkanatti du'e jedhanii niwusittuu dubbataniyyuu ture akka lola guddaa. Kun bara kam yaadattu bara ka? Kuni bara Haile Sillaasee mootummaarraa kufu sanii carraashumattu. Erga gaafa saniitti Haile Sillaaseen deebi'eetu mootummaa irratti masqala san aanee kan jiru immoo Yeekkaa Mikaa'elitti tapha tokkotu jiraayyuu gizee taaboonni galuuyyuu achittis akkasumatti rakkinni lolli kun ka'ee Oromoon bakka naannoo san jiran hundumtuu wal lolta arganii makiinaan hundi naannoo sanii bakka dhabamee bakka namichi Haile Sillaaseenuu gara itti taabota san dhaqeetoo galuu dhabee lola sanis nan arge jechaadha. Ergasii Haile Sillaaseen Yeekkaa Mikaa'el sanis dhufeetoo hordofne. Lolicha baay'inaan kan lole kan Oromoodha jechuudha. Lolli egaa achitti hoggaa ka'uu dubartiin Oromoo weeddisaniiti sirbu. Dubartiitti sirbu. Dhiichisni immoo kan jedhamu Oromoon immoo dhiironni baay'een hin dhiichisu dhiichisa isaan. Inni ichisanii san keessa gaamiidhaan wal lolli dhufaa jechaadha. Wal tuffii kana haa ta'u akkaataa akka umoojii. Kana booda egaa Oromoon immoo dhiichisumaanu du'aa do'ee du'aa sanbatu nurraa dhoowwaa warra qabbatu. Akkas hoggaa jedhan bakka dubbiin ka'e jechaadha. Nurraa dhoowwaa warra qabbatu hoggaa jedhan dubbiin ka'e jechaadha bakka. Meerra deebi'a. Du'aa do'ee. Du'aa sanbatu nurraa dhoowwaa warra qabbatu jedhu itti fufanii du'aa do'ee du'aan suni maala saabe gowwaan kunis jedhu jechaadha. Maali yaade maala saabe maali jedhu jechaadha. Kana keessa su'a baay'eetu jira jechaadha. Egaa namatu tuqee fakkaata. Qabbadha jedhan kunis egaa maaliif oltuula maaliif namatti qabbatanii dhiisa jechuudha. Kan dhufnaan bakka kana booda lolatu ka'aa jechaadha. Akkasirratti Oromoo lola. Oromoon of tuuluun beeku kan of tuulu immoo nurraa dhoowwaa. Nurraa dhoowwaa yoo dhoowwuu baattanii nutu beekaa. Itti beeknaa jedha akkas. Ergaan isa fakkaata sirrumatti.
akkasitti Oromoon gaa ani baran jiru san kana hunda argee ija kootiin argee gurra kootiin argee naadha si taphanan jaaladha wajjin utaalee argesi Taphattan isiniyyuu taphattanii jechuudha. kanaafuu yaadadha xiqqoo kanaayyuu innaa waan akkanaatitu jira kun immoo gaa amma qaanii ta'aa jira waggaan eenyattuu nan gaddaayyuu anu nan gadda. Mee asumaan namoonni kun yookaan immoo Oromoon qarreen qeerroon kana booda aadaa kanatti ta'uun qaaniif keessaayyuu naannoo Finfinnee Oromoon jiraatu aadaa kana kan duraan gaggeeffataa ture kana akka bal'inaan aadaa tokko malee qaanii tokko malee akka yoo arrabsoo yoo jiraatellee arrabsoo sana jala darbuudhaan dhiichisa kan masqalaa kanas sirba qaam'ee kanas akka sirbee akka taphatu aadaa kan akka shaakalu dhaamsisin dabarsitan. Weelle kun immoo dhaamsa guddaadha dhugaadha kun aadaan ofii wannaa nama saalfachuun qabu. Aba ofiiti, yaada ofiiti, seenaa ofiiti. Barnoonni kana keessa waan nama baasuun qabu akka itti guddatan cirraashittuu akka kana caalaa of beekanii itti fufan nama godha malee wanta itti qaanoftuu muti kuni jecha. Itti qaanoftee akkam goota jecha. Jechaan geecha jecha. Keetii irratti dabarsuu. Injiran gizee naannoo gaa yaadadhu gizee daa'ummaa kootuun kan argee dargaggeechi Finfinnee keessa jiru kan karaa rafaa hidhatee dhufee dhiichisutu jira. Jarri sun egaa jara barate jechaadha jara hojii mootummaa fa'aa qabu jechaadha natti tola nan gammadaanu ammallee akkasumatti namni afaan ofii beeku namni aadaa ofii beeku namni tapha ofii beeku sodaa tokko malee. Saalfachuu tokko malee aadaa ofiitiin taphatanii deemuun barbaachisaadha sirriitti. Maalli kun maal nama saalfachiisa. Akkasuma Oromoo Finfinnee keessa jiran aadaa kana yookaan immoo galata waaqaati jettanii jirtanii aadaa isaanii kana yeroo isaan shaakalanii Oromoon achi keessa jiraatu jara kana ofitti fiduudhaan aadaa sana waan na barbaachisu kennuudhaan waliin gammaduudhaan jabaadha jechuudhaan jajjabeessuudhaan aadaan kun akka babal'atu akka jabaatee itti fufu gochuu irratti Oromoo Finfinnee keessa jiraatu dhaamsi hin qabdan maalidha? Egaa Oromoo Finfinnee keessa jiraatuuf dhaamsa ani qabu keessaa inni guddaan tokko kanumti warra Finfinnee keessa hin jiraanne alaa dhufaniitu Finfinnee keessa jiraatan sunuyyuu warri hin qutaata jedhaniitu ijoollee dubartii hin qutaata ababaa yoo leemleem ababaa yoo jedhanii kan deeman hin jiran. Yoo san warri isaaniittis ijoolleen biraattis harka wajjin rukutanii raawwatanii akkasitti ijoollee san ababaa si'iilii fa'aa tolchanii itti kennanii deemanii jechaadha. Kun immoo warri qaammee deemuun yaabaa bileedoolee yaammee moggaa roobee jedhanii hoggaa deeman hoggaa san warri Oromoo keessa achi jiraatan san ijoollee akkasitti deemtu san duukaa bu'anii hordofanii harka rukutanii ofiifuu itti makamanii ijoolleen silaa kan qaammee deemtu ijoollee dubraati dubra isaaniitillee ijoollee dubraa isaaniillee akkasumatti qopheechanii ijoollee kana wajjin deemanii akka dabaran godhuun barbaachisaadha. Duris taphachaa turanii ammas taphachuudha achuma keessattuu jechaadha. Waan haaraa muti kun. Galatoomaa dhaggeeffattoota keenya. Babo Raya Danguleo Yolia Babo Raya Danguleo Kashia Kashi Kashia Kashi Kashia Kashi Kashi Mana Durbama Jiku Gatilo Lama Gashi Sodoma Aradangama Aradangama Ya Handa Tuleo Adobe waya ya hamatu Yola babo raya danguleo Yola babo